mataa koo hin gaddan hennaatti godhee miicee kun akkanatti bakka afuritti hiriirtaniin kaaheera. Amma immoo zayitiin meexxii hojjetadhe sana otoo isinitti agarsiisin nafeera duraan jechuudha. Mee ilaala akkanitti mataa namaa lasas godhee laaffisu jechuudha. Yaa warri mataan keessan jajjabaatu immoo keessumaa itti fayyadamuu qabdu. Hanku mataan kun lallaafaadha. Garuu isumayyuu mee ilaalla walumaa akka inni godhu. Warroonni meexxiin safara keessan jiru amma yoona kana fa'a maal jedhama meexxiin arabiffaatii yaa rabbi. Baay'ee waan bakkeerraa gahaa jiruuf namoonni mana namaa geggeessu kenna namaa kennu yeroo kana yoo bakkee ture baay'ee bada waan ta'eef yeroo gataa isiniin jiran sana fireesaa keessaa babbaafadha miicaatii anamma hin gadda fireesaa keessaa babbaafadheen kaawwadhee haga gujeen ji'aadha nan qaba ka duraas jechuudha. Amma kun xiqqishu tokko tafeera ilaala. Ishee kana tafeera amma kunumti marsaa sadii nagaa maaliif mataan kiyya haphii waan ta'eef waan xiqqootu nagaa jechuudha. Yoon ammoo hin furdata miti yeroo namni yeroo hojjetattan. Mata namaallee gurraachisa yoo seeraan gurguddanii hojjetattan jechuudha. Kin namoonni biyyatti boqqolloo ashaartanii juusiin naqxanii beektanii jirtu. Namni kanan hojjetiin jira jedhee yaadu. Akka boqqolloo ashaartanii gurguddanitti yoo gurguddan dhugaa rabbiiti mataa keessan akkanitti isinii gurraacheessu. Baay'ee tokko isinii gurraacheessa. Isa namni qalamee bitee diibatee gurraacheeffaturra firee meexxii kana gurguddanii isanii booda erga gurguddanii kaatanii daaktu. Daaktanii ilaalala. Daaktanii immoo qibaatiidhaan zayitiidhaan hojjetattanii akkanatti fayyadamtu mataa keessa yoon ammoo qallaaliin gurraacheessu eerina irratti illee dhugaa rabbii xuruudha. Mee yuutuubii irra searchii godha ilaala. Yuutuubii warra araboota kanaarra akkamitti akka isaan fayyadaman jechuudha tamara kana. Kanaatiifuu itti fayyadama. Keessumaa warri mataan keessan haa yabbuu itti fayyadama ilaala. Warri mataa yabbuu warri isin jajjabaatu itti fayyadama. Jaalalatti ni gurraacheessu. Ji'a sadii fixeeran erga itti fayyadamu jammaree jijjiirama baay'een arge. Kanatti itti fayyadamta. Amma yeroon hojjetu isinitti agarsiisa. Lammaffaa yeroon guggubee daaku jechuudha. Kanaan durallee viidiyoo irratti hojjedheera. Kanatti gurraachi namatti tolu yoo nama mul'atus namaa go'a.
Lala fayyadama. Ganaa isa bakkee bituudhaaf hin jarjariina. Manuma keessatti zayituuniidha yoo hojjetattan, oliif ooliidha yoo hojjetattan dhugaa rabbiin siniin jedha. Isa bakkee irraa bitan caalaatti isa mana keessa irra sinii fayyada. Maaliif wanta harki keessan hojjeta waan ta'eef. Amma dura bakkeedhaa bitee fayyadama. Amma garuu dhiiseera. Manumatti hojjetadhee akkanatti itti fayyadama. Darbee yeroo mataan keessan faatu ta'eeru wantan kanaan dura sinirratti agarsiisetti dibadhaa fayyadama. Baay'ee tokko namaa magarsa. Darbeellee warroonni fuulli keessan sin jira gugurraachatu jecha. Finnisni fuula keessanitti beekan sinirraa gugurraacha anamman kun baru didee dura maannarra ture homatti dibaan ture. Amma garuu laala. Amma qadheen dhufe dibachuudhaaf. Ani kana fayyadama. Gariin ta'aa fi gariin hin ta'uufi. Ani amma kana sadaffaadha. Dura lama fixe amma sadaffaadha jechuudha. Ammas kanas fixeen jira xiqqoo tokko malee jirtu. Xinnoo tokko ta'e jira. Amma ofirratti ofitti dibee sa'aatii tokko bicha ofirra kaa'ee sanii booda ofirraa niqaa baay'ee jijjiirama agarta. Fayyadama. Kun suuqii hunda jira. Gar suuqii hunda argamu suuqii akkas gurguddaa hin jira. Jiraan abdanii itti fayyadama. Gana birri baay'ee baasuu keessan irra kuni birri xiqqishuutiin bitattu. Iddoo iddootti immoo kanuma qaalii godhu. Kanaatiifuu fuula keessanillee of yaalaa. Dhugaa rabbi of qabadhaa yoo nu of qabanne malee namni ofee nu qaba. Nuuf kunuunsu hin jiru. Xiqqoo hin guba garuu xiqqoo hin hodha. Ammatti bartanitti itti barraan immoo fuulli keessan isuma malee dimdiin biraan barbaadu. Innaa akkasan siniin jedha. Nagaa mun dagannee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa koo fayyaa koo rabbii galannaa ga'u. Isin akkamiin naguma keessanii. YouTube ko subscribe like share dhaabachuun hin dagatiinaa siniin jedha. Wala jajjabeessinu. Yoo nuti wal jabeessine malee ormi bakkeedhaa dhufe nuun jabeessu. Ammoo wal qabna. Waliif yoo dhaabbanne irra guddaadha. Tarii booddee gaafa naa guddate ana bichaan fayyadu YouTubechi. Dhugaa rabbi. Hawwiin koo ittiin namoota humna hin qabneef dhaabachuudha. Waaqayyo immoo nu haa gargaaru. Innaa kanaatiifuu subscribe, share, like naa godhaa siniin jedha. Saba Oromoo marti keessanii ilaalala kan itti nama bareechu dhugaa rabbi. Galgala yoo dibattanii ganamannaa hojii dhaqxan ofirraa miiccatanii namni ganama fuula isaanii kanneen jiru yoo guyyaa dibattanii immoo innaa hojiitti qajeeltan amma nodha waan ta'e waqtii hodhaati. Saawunaatiin liqliq gootanii irraa dhiqattanii dhaqxu. Galgalannaa rafuuf kaatanis fuula keessanitti dibattu maashaallah. Dhugaa rabbi qal'aa.